ياما ساعتي ميقام بالبلو ما كي يرقى بديتهم باني كستي نيتين نتي يتيتهم من أنا أريد Nay mucaan Oromoo dha miti. Eessaa dhuftee yoo? Bakka dalaguun bade. Maal naannoo jirta? Maal? Bakka dalaguu badee? Na fuudhinaan galmee mana keessatti na fuudhinaan galmee. Omaa waa takka naasoo hin uummanne tasa lafaan deemanii na argani kootu mana keessatti. Mee karaa irraa godhate karaa irraa ga'e aannan yaasni. Manti kiasi? Kophaa galtaa? Kophaan leengaluu ijoolleen yeroo tokko dhufti dalagaa qabdi torbaan fa'aan dhufan. Bareedaadha. Manti kee baay'ee bareeda. Manni kee baay'ee bareeda. Mana bareedaa kana keessa koomuma kee galta? Ijoolleen hin dhufti torbaan hin baati barre. Haadha manaan qabdu? Haadha manaan qabu. Akkamitti mana bareedaa kana odoo qabdu odoo haadha manaan fuudhin hanga ammaatti teessa? Hiriyoota tokko wajjin ta'a hiriyoonni torbaan hin dhufti. Mana tokko keessa moo? Mana tokkos miti yerres kibiriyaa isaan kanaa qabattee jirti. Maalli kun keetuma kaakoomumatti qabatte kana? Kuni kiyyuma kuni kootu. Maaliif amma ammaatitti fuunere? Maan fuune? Dubartiin hin jirtu birata fuudhaaf ta'a heerumaaf ta'a asitti. Akkamitti namni dubartiin nama akka keetii kana argattee heerumuu diddi? Akkuma jedhe jarri baay'eedha laakiin bultiif taatutu hin jirre. Maali? Ijoollee biyyaa qabdu jira taasistu heerumtee addaan baatetu jira jaarsaan. Kanaaf ammoo ani wanta nan duran fuudhaniif heerumtee wanni goote fuudhuun barbaade. Maal rakkoo qabaree? Ani faan hin heerumne ijoolleerra hin qabu takkaa dhiira biraatti hin heerumne ani dubara. Atimu heerumuu dhabuun keellee bareeduma mee reef karaa irraa sin gaafatiin eessa akka baddee dhufte eessa badde? Maaliif badde ammoo? Akkamitti badeemu? Anatu madaami tiyyaan maallaqa ijoollee tiyyaanaa ergi maallaqa jaarsa kiyyaa maallaqa abbaa jaarsa kiyyaatiin na ergennaan naariti. Abbaa jaarsa keetiiti. Naariti. Maaf si ergu abbaa jaarsa keetiiti ergu edda. Abbaa jaarsa keetiiti ergu edda si dhoorgatan. Ati heerumne garuu isaa? Lakkibbaan heerumne reefu durbaramu. Dubara akkuma inni dhaladheettan jira akkuma garaa haadha tiyyaati baheettan jira. Abbaan jaarsa keetii sun akkami silaa ilmi isaa kan gafaa weessa? Obboleessi kiyya moo? Obboleessi kiyya miskiinaa bar. Obboleessi kiyya maaluma jira? Ijoolleen isaatirraa ammoo maalaaf gaggaara? Takkitti heerumsiise malee takka faan aanaa waliin heerumte gisee. Duraa si wajjin heerumte. Ati heerumnee bitaa hin heerumne? Aanaa waliin heerumte? Hin heerumne jedhee jechi kiyya beektaa akkasitti haadhi mananitti aduu aruusa keenyaa san banne jalaa banne heerumuudhaaf kaaniyyuu achumaan jaarsan barbaannu jennee biizaatti heerumne. Malee namatti hin heerumne. Fiiza heerumne jettiin maali fiizaan kun araba moo maali isaa? Namaa miti bar. Wannoodha inni paaspoortii argitee nu erganii warratanii fiizaa keenya nu erganii tikeetti jechuudha. Akkasitti nu erganii warratanii aeropilaana korree xayyaara akkasitti dhufne isa nu ergan malee namaa miti. Taanu waggaa sadiif fudhatanii biyyarraa
waggaa sadii nu fuudhanii warratanii maallaqa kiyya hin kennine achumatti dhiisee ba'e maallaqni irree dhiisi tan waggaa baay'eeti. Maallaqa ji'a meeqa siree olka waggaa meeqa siree olgatan? An waggaa meeqa? Kamoo ji'a akka ji'a tokkootti lamaati. Lakki baay'ee odoon lakkaa'e an waggaa 10tu ta'uun oolu. Ji'a meeqa jette isa? Waggaa meeqa jette? Sula akkanii waggaa 10tu jette na fakkaata. Ati urga dhufee waggaa 3 na fuudhanii jenne yeroo duraa tiizaa. Beekee akkana jechuun kiyya bar waggaa 3 nu fidan waggaa 3 dalagdanii waggaa arrattan biyya keessanitti sin deebisaa jedhanii nu fidanii na fidan maal seete sunirra intala obboleessa kiyyaa sunirra kobumatti galtee miiree mana bira ishiin biyyatti deebite ana qofa tafee maal seete waggaa tokko waggaa lama waggaa sadii kana akkana oduunaan jedhan na dabalchiisanii an waggaa kana guutuu naaf hin kennine. Waggaa 10 guutte akkasii osoo laakkoofsiiste. Inarkitu kanaafan waa hunda dagadhaa bar maallaqa sana yaada kanaaf sammuu sirrii na dalaguu dide. Namni maallaqa isaa dalagee hin arganne sammuun jeeqamaadhaan miti sirriin dalagu. Kinoo kanumaafan keessattuu fa'aa waggaan irra badi kan karaa irratti wanna tokko argitan mucaa Oromoo tokko argee nama akkasii kinoo waggaa karaa irra deemu. Argeetan sodaadheetti dhiyaachuu dubara waan ta'eefu maallaqa hin qabu silaa odoon maallaqa qabaattee maallaqa kiyya fudhata amma maallaqa waan hin qabaanneef dubrummaa kiyya na jalaa fudhata jedheentu itti deemu didee ammas immoo gaas silaalu miskiina waan taateef. Dhugaa itti nama baay'ee akkana rakkisaa si qofaa miti nama biyya keenya irraa dhufu shamarran keessattuu akkanuma dalaysisanii kan dhorgatantu jira takka takka illee keessa akka kennuufima jira maraa miti haa ta'u wanni martuu hima tarteetti garuu. Mema sa'aatiin irraa deemeera gara dalagaa deema manni nam tokko hin jiru raas qofa mana keetti wanta akka sodaatin. An gara hojii deemaa hin deema yeroo dalagaa irraa bootti wanta akka sodaatin nagaa taayaa. Maaliin inni guyyuma har'a na fidee har'atee har'umaan tana hojiitti deema jedha mee taa'ee har'atee too mana keessa waan nyaadhu waan dhugu waan uffadhu naaf hin kennu. Amma waan hundaafuu waan nyaadhu jedha biyyee anaa nyaachisitoon amma akkatti kijiba kana ajaa'ibaanan kijibe omtuu nan argu dheetanii aniin tun haadha ijoollee sadiiti biyyarra mucaan kun odoo mee nattee ruminaan jedhe akkaman godha ijoollee sadiyan qaba maal abbaa kiyya ta'uudhaafani namni na beeku hin jiru dheetumas sobe amma oomitittan mana kana keessa ta'a tasa oonan gadi ba'e namni na beeku hoo jiraata. Namni na beeku eessaa dhufa biyyi kiyya silaa fagoosan eessatti dhufanii namni na beeku argamaa miti. Namni na beeku hin argamu. Oo nattee ruminaan jedheerree inumaa hin heerumu ani dhiira na sodaadha dubara waan ta'eefu biyyuma kiyyattan galee heeruman jedhaan. Amman hojii argadhee sirraa bahutti uumaa waa takka nan gaafatin. Ookaan itti immoo sim jenneetuma akkuma kinu ijoollee ollaa keetitti mana biraa barbaaddadhee sin cinaatti galee ta'u. Akkasumattan waggaa biyya galee walitti heerumnan jedha. Yookiin immoo yoo odoon mana arabaa dalagu fooqii ol baadhee gadi ba'uu durummaan na jalaa badeen jedhaan malee oona itti heeruminaan jedhe akkaman godhaan. Yaa Rabbi soba kiyya naa dhokseeti. Mee du'aayii takkaan godhadha. Waggaan manaa bahuu du'aayiin goone bara odoon du'aayii godheeraadha kijibaan mana ga'uu jiru. Yaa Rabbi soba kiyya kana naa dhokse. Mucaa kana soba kiyya kanaan beeksisi. Si fuudha akkanaan hin jennu. Akkumatti taa'ii mana kanarra isii dhiisee kan ba'aa bakka hojii taa'aa akka jedhu afaan isaa akkas naa beeksisa. Wannan jijjiirra dhurree fidanneeti mee ofirraa hin ciisa. Akkam wanti hojii ooltee akkam? Dhiifama maqaa kellee barra sin gaafanne jarjarsuudhaatis aarii qabdaanis saatiin dalagaan irraa tareetu jalise. Eenyu itti isaa maqaa kee? Faaxumaa. Faaxumaadha. Uffata kana aga achii bakka dalagaa jirtu fidatu jedhee qaba hiriyoon itti asii gurfaan bira qabatan sanis kajaraa fidee dhufe hin jijjiiratte. Galatoomii yooma huccuun takka hin qabu yookiin akkuma natan baalxoo dhuman ciisutti. Achiillee hin qabdu jechuudha. Deebi'uu hin danda'u kaachitti na qabani. Kanas isaallee sibiilna rakkoon qabu ati mana akka hin bahinatti mana kana akka hin bahin. Tole nan jijjiirradha manni fincaanii eessillee. Asuma.
Mucayyoo fi miskiina fakkaatti. Hin heerumnetti dhumaadha. Bareeda ammoo. Mucayyoon ammoo daa'ima fakkaatti illee ilaalchattis. Akka nama kaawwanii illee ittiin dubbadhe aartee baatee. Garuu mana kiyya itti eessa ittiin dubbadhu aartee ittiin dubbadhu. Qaama kana isaa deddeeffattu eegee itti ilaalee jala qora. Manuma naa dhuftee jedhamu. Barii itti galee obsa qabamu. Du'aayi. Awwaallee janaan guddisu. Telefoonas guddaa qabadhee akka ijoollee taa'uun hin darbu waa hin jala. Rabbi abbaa miskiina akka aree manuma namaa fitu. Yoo kutti jechuun batallee fudhattee. Jiraaree meerree barbaadu nan argaaree jiraaree jiraannaan lammii kiyyaan furuuree. Kottaadhe. Namatu barbuuraa jedhee gabbare taa'ee. Akkamii manni akkamii hin qabbanaami? Hin qabbanaa'u baay'ee. Kophaa taatee taa'udha maayii kana? Kophaan taane. Atis hojii tirtamti rakkoon qabu. Kanaafuu ijoolleen hojii irraa yeroo takka hin dhufanii yeroo san ati manuma keetiin ilaalta wanni nama yaachisu wanni siyaasa hin jiru hin yaaddeen. Ayyee. Manuma keetiin ilaalta. Anis waan yeroo mara dalagaa dalaguuf namummaan mana taa'uu hin jiru. Mana hin teetta. Mukaayini ati yeroo halkan yeroo anas rafa ati mana irriba kiyya rafta sii galee. Lakki rakkoon qabu. Anis asuma rafaa atis asuma rafta. Eessa rafta? Kophaa kiyya rafuun nas sodaadhaan. Rakkoo. Kophaa miti algaa kiyya rafta bakka manni rafu siin jedha. Beekee lakki. Anis kinoo bakka kana rafaatirree achuma rafta. Ani rafaa rakkoon qabu garuu halkan ati harkaan hin deddeemtuumi. Harkaan wayii harkaan deddeemtaa? Atumu hin tuqu. Annama keenyaa dhiisee ana rabaa sanuu hin tuqan. Akkas taanaan bareeda. Wanni gootu. Keessumaa itti balbaladhaan afa kaane. Miilaalee deebi'aa taa'e. Tole. Maalin kun mucaan akkanaa? Haalli isaa waa tokko natti hin bareedne. Akkamitti harkaan deddeemte naan jala attuu naan jechuu isaati? Ayi Faaxumaa. An guyyaa takka mana arabaatitti alagaa sunuu waan harkaan deddeemtanaan hin jedhin inni harkaan deddeemtanaan jedha. Maalimee mucaan akkanaa. Maal gochaati maal goota? Raf uffata siraaf irbaata sii godhee deebi'a raf. Nan hojjedha anu rakkoon. Raf. Rakkoon qabu nan hojjedha. Alatti hojjetee dhufa amma dhufa. Garuu nyaata dhiirri dalage takkaa nyaadheen beeku har'a nyaachuufani. Egaa yeroo hundaan dalagu ta'e maal ta'a odoo na fuudhee akkamitti na fuudha amma ani kijibeetu ani dubara jedheenii amma waggaa isatti heerumu maal ta'uuf? Ishi Faaxumaa fayyaan qabdu atis dhus jedhe toora. Barbaadu nan argaaree jiraaree jiraannaan lammii kiyyaan furuuree. Kottu beelanna jira kottu. Qopheessitee kobuudha.
Maali isaa kunuun dimmoo? Kunuun dilaal yeroo mana godhuun dhaqqabu waan sii galee. Irraa nyaannetu dhiistaa yeroo biraati. Ana akkasuma yeroo mana romaa nyaadhee dhiisee kana mujii ja'ala. Nyaadhu kan. Nyaadha. Keessummatiin haa? Beektumii haa nabbo. Ani yeroo mana uumaa godha namni naa godhu hin jiru kana waan ta'eef. Dhugaa bareeda gooti. Nyaadhu. Fatima, mana sirreessaa ta'a. Mana sirreessaa jiru. Please ofirraa rakkoon qabu. Kun manni nama sirreessu yeroo mana waan hin arganneef akkana haa baratu dhiise. Tole. Fatima, akkana isiin sirraa fagaatee nan dhageettu waan hin jedhu. Waa sitti muu fedhe Fatima. Wayi aartee mana dhiiftee badda? Inaaru rakkoon qabaatu natti muu baatte hoggaan ala keessa baradhe nan deemaanu rakkoon qabu natti nime. Laa waan mana kana keessaati waan nan sitti muu barbaade. Maayini? Waadaan asiin taa kan banni ol kaate. Ana aartee jechuu kiyyaa. Inaaru? Waadaan asiin taa? Faatuma. Ana akkuma dura sitti mee takku dubartiinis walitti makamee yaadaanis qaamaanis hin beeku. Bareeda. Taayi. Bareeda fuudhin. Taayi. Bishaan hin dhoobadhe bishaan. Mee taayi hin deemtu. Bishaan fidadha. Waan dubartii maqaan ofiisaa immoo akkatti maal isaa? Osoo ittiin dubbatimu. Akkana taanaan neeruun hedhuun osoo akkana ta'u. Wanni akkana kun waan neeruun horii manaatiin beeku. Ittiin dubbatiin gaffiiti. Itti dubbadhe fa'aa manatti hin deemte jechuudha. Bakkoon itti bitama akka xiyyaatti wal fakkaataa wal barbaade. Dhuftee Faatuma? Naaf iddee bishaan? Moo ofii fide? Naaf iddee moo ofii fide bishaan? Bishaan? Taayi taayi. Anaaf fide ofii kiyya gizee yeroo baay'ee natti haasa'an. Bishaan na dhoobessa. Dubbii dura si jalqabe si waan isin jechuudha isin galle bara. Waan mana keessaa waan jiru kana. Ommaa waan akka hin bibbitin rakkoon qabu waan nyaata baay'ee nyaata. Laa waa bituu na du'ati nyaata hin jira wanni martuu hin jira wanni nyaata barbaachisu. Mi'a manaa geeddaru edda omaa siif hin godhu hin geeddarin mi'a manaa. Mi'a manaati miti waan takku mana seeniin mana seensisuu deema. Nama fidachuu edda rakkoon qabu fidiyaan irree sammuuna kana nan deema jechaatan jira. Si qoy waan jedhu dhagaye gaafaan na fidachee. Tole natti. Ani akkuma dura jedhe durallee nama hin finne amma achis dubara fiduu yaadu si galee. Iffidin maarra bareeda. Iffidin maaliif fidde omaa siif hin gootu dubartiin iffidin. Anuu fiduu itti yaadu si yaannes. Garuu. Bareeda. Tarabbi ofiin oofee fidetu jira isiisan irra mari'achuu deemaa. Eenyu fide? Bakka biraa jirti? Bareeda ka olla barsiisiisa. Sima itti baanaa bara. Dhuguun barbaada. Dhageedha. Mucayyoon teenyataa ollaa kiyya galtuun isaa dhufte si galee. An kanaafuu waa mara laalee waliin sirreessaa waliin uummata kan nama manaaf ta'ullee durallee akkuma laalee ittiin arginee akkana taanaan himaa qabu waan jechuun qabu godhata. Oofii mana rabbi dhaabute amma moo gadhiise eebbiti salphina. Aloo. Kayru waabsi yaadadhe waan. Aboo rabbi oofee meeshaa wayii mana nuuf fidee akkuma itti irraa banu wallaan akkuma itti hiiku.
Amma mucayyoo itti dhufee beektaa durbummaa qabdi yaa daa'ima walitti yoo ilaalan deema beeksifti. Garuu yoo ati afaan takka itti dubbattu bishaan qaata burcuqqoo takka fetti afaan takkatti hima. Saa isi amaluma isiiti moo nama maratu nama durbummaa qabutu akkas. Hayya kai taanaan durbummaa qabdee jechuudha. Akkas taanaan bishaan burcuqqoo miti jaarikaa tokkollee fidee as kaafee mi'aa dhuyiddu. Dhufteerta? Qofaan na qabe qofaa. Akkasitti ijoolleen hin dhuftii amma mi'aan hin deemaa taa'e. Tole. Yaa Rabbi. Si fuudhanaan jechuutti jiraatan anas sodaadhee nafni. Mee maal ta'a aduma san oduu nani haadha daa'imaatii jedhanii raadde. Amma akkaman godha. Kijiba baay'een qaba. Kijiba kiyya kanaan waliin na fuudha. Odoon kijibuu baadhee raadhee odoo na fuudhee mucaan maskiin. Yaa Rabbi. Ollaan isaa sun immoo nama akkamiiti raata? Mataan sirriitti na dhukkubatti jiraanii asumaan gadi ciisamee amma dhufu. Barbaadu nan argaare jiraare jiraannaan lammii kiyyaan furuure. Eenyu? Akkam jirtu argamne? Seeni? Turtii isaa ka dhufte? Akkami ee ture? Maali hin dhabamte maayii kana hin walleen bilbiltuu tilifoon maalillee? Silaa torbeedha nan ba'amuutii nan dadhabee reefu maal ol seenee bar. Reefu seenaarta? Malee balbala kee ijaa millachaatuman bira darba. Rakkoon qabu har'a bara keessummaan na bira raayyu. Keessummaa akkamiiti? Keessummaan bar guyyaa shan na bira eegee waggaa bati deemte saniif anuma biratti tobbee deemaa argame. Eessaa dhufte? Deemteetuma dhufte lukuba lamaanii. Wannuma sanii si mari'achuu dhufee barati obboleettiitii yaate akka obboleettiitii yaate silaala. Tole. Eeyoon durbummaas qabdi bareedumas qabdi qaama dhaabina qabdi wanni irraa hin jiru akkanatti ilaala. Ofiin tuqnee mati ergashiin dhufte haraa mandalagni. Lafuu siin gara sanatti namatti yoo ati haasaa itti haasoftu sitti hin kalooftu akkanatti kalaa dhiisu. Haasuma sirriitti haasanuun jaalattu. Akkas taanaan baay'ee gaariidha. Maal si gargaaru amma wanta danda'u waan qabaadhe siin gargaara. Wanti dandeettu tokkoffaa kanuma irratti naa laaltee waan ofii filadhu laalan si hima beektaa? Sanis liirallee dhaala isatu beeka dhalaa waan taatee. Sirrii. Dhahixee sanis laaltee laalee anammoo waa mara ni kaa'edhaa fi si galee. Yaa ta'u maa rakkoon qabu? Siin dubbisa. Mee waan sochiin deema waan ansi bitee dhufeseetiin beektaa miree? Akkuma na barbaadduutiin mana dhahixee ammoo yoo argitee atuun beekteen dubbifte. Garuu itti naa hin waan ani akka miskiina ta'es akka fayyaalessa ta'es akka namas hin tuyin. Yaa ta'u. Itti naa hin waa maraa. Homaa rakkoon qabu kana siif kana anuma irratti dhiisee ani siif hin amansiisa. Waan salphaadhaa miti kun. Akkas godhi kalaas ani sochiin waliin deemu asumas eega taa'eetu. Atamoo arginee yoo ta'e yoo akka tasaalee si gaafattu isiin si gaafattu. Kai mee turteerta amma ammicha yoo guyyaa isiin dhuftee jaalalti si laadha guyyaa si onna deemti laadha ajjeesuu deemti yoo xiqqoo tanaa argite. Mee ka'in ani sammuu si duubaan dhufee akkasiin nurratti hin beekne caqasa. Tole maa rakkoon qabu. Duubaan deemu. Kanaafuu deemu immoo akkasiin arginu. Yaa ta'u maa rakkoon qabu. Ati na duuba kottan si duran ba'a. Michiyyo. Obboleetti. Bareeddu. Keessummaa maal hin dhageessu? Faatuma. Maal si goota? Haatu maal si goota arginu maal goota asiasi? Wallaa kanatti hangalamate wallaa mucaa kanaa taanii. Si mucayyoon inni jedhe. Kaana. Maaltu si fidees? Arganne. Kootu kamaan nagaa jedhi kan maal nadheessita? Akkami? Naguma. Jirta? Fayyuma. Akkama? Naguma. Naguma. Naguma taa'e. Kaa'i. Jirta. Jiru. Akkamitti as ta'uu dandeesseeti? Ani duraanii kontiraata irraan tureeyyuu beekna namba boqonnaa torbanii namba. Malee duraan kontiraata irraan ture. Ati akkami kontiraata dalagdinaan jedhanii biyyatti bakka. Nan bade achii nan bade. Nama ajaa'iba garuu miilli fideetuma bakkee tokko nu geesse gaa. Dhugumeetti. Mucaa kee isa guddaa saffaa qallaaliin yaada seete waan xiqqaa kanaayyuu yaadne akkam bilbilaa jirta ijoollee keeti. Bilbilaa fitan jira. Maashaallah baga bilbiltee fi. Arganne. Noor. Akkami? Wal beektanii? Wal beekna mati.
waliin guddanne bar naannoo tokkotti dhalatne waliin guddanne. Naannoo tokkotti dhalatne waliin dhufne. Sirriitti wal beekna baraanii ijoollee ishiitiyyuu baay'een jaalladhaan ture xiqqaa ta'e mucaa xiqqaa tokko anatu yeroo baay'ee baata. Ijoollee ishii ijoollee Faaxumaa. Ijoollee qabdi biyya maali ati hin beektu kanaafuu sirra. Hin heerumne naan hin jenne. Hin heerumne dhuguma hin heerumne bari hin heerumne. Meerree barbaadu nan argaare jiraare jiraannaan lammii kiyyaan furu.